الشمار كفوني خبجمو داوتوتا خينيا نجي سنغافتشو uddaganneetii miti nageenyi kabajaa fi jaalalaa lafa jirtan maratte sinaada qabu jecha waa hunda dursuudhaan YouTube Dirree Today jau subscribe like share fi comment godhaa nu jajjabeessaa isiniin jecha sagantaa arraantanaa waa'ee seenaa masgiida xaaliyaanii kan bulchiinsa Dirree Dhawaatti argamu qabannee kan isin biraan geenyu ta'a amma dhuma khurfoo keenyatti نولين أكتوتن جمنو مانسي دافيرا والله يريد أن يتوب عليكم يا قبرتش هو تسيفين لساني نرى فقاتون سميتي دانغا دبرتوس قدتي دلين تنتيتي bulchiinsa Dirree Dhawaatti iddoolee hambaa hawwata turizimii bulchiinsaa ta'an keessaa masgiidni xaaliyaanii isa tokko. Allah yaa jabaa heelaa fi quwwaasii qaba nuti heelaa fi quwwaaleen qabnu si qabna nun hin dhibine nurraa qabi waan nu dhibaa. Allah yaa jabaa heelaa fi quwwaasii qaba nuti heelaa fi quwwaaleen qabnu si qabna nun hin dhibine nurraa qabi waan nu dhibaa. sagantaa keenya arraatiin waa'ee masgiida xaaliyaanii waan arganne qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a yeroo keessa wareedanii qurfaa keenya wajjin akka turtii gootan abdii guutuu isinirraa qabna. Alika samihi torbanii fi khandachiidha uumaa bareechee ilaalimee badii xummaadha akka waan namaa hanqinan gartuu halkan tokkotti ijoolleen ni haasee abaluu faan beekan muummee ammatoo carii tokko fa'a tawarra arbaacitaa guuraa oolu. masgiida xaaliyaanii maqaan xaaliyaanii seenaa keessatti bifa koloniitiin ka'ullee bu'aa fi badiin isaan godhan galmee seenaatiin kan barreeffamee ol kaayamu ta'a. seenaa kolonii biyyoota Awurooppaa yeroo kaafnu kan ittiin isaan biyyoota Afrikaa addaan qoqqoodaa turan yoomiyyuu kan dagannu miti. haala yeroo san tureen wal qabatee waa'ee xaaliyaan yeroo kaafnu waan hedduu kaasuun ni danda'ama. masgiida xaaliyaanii kana dhorkan amma dhorkinaan ka haya kana isaan itti salaatan haqarsaa sana isaan san keessaa afoolonni naannoo Dirree Dhawaa fi naannolee baha biyyattii kana haala kanaan yeroo san ibsan turan. xaaliyaanii dhufee dhaga gaaraatuma duriin odeeffadhee daanyaan dubraasuma naannoo Dirree Dhawaa kanatti namoota baay'eetu waraana xaaliyaanii ture. Dirree Xayyaaraa tana makarshaallee godhan tana madda karshaallee ijaaran achi taa'a. amma wali haratee halkan tokkotti ijoolleen ni haasee abaluu faan beekan muummee ammatoo carii tokko fa'a tawarra arbaacitaa guuraa oolu. keessahuu naannoo laga Harreetti darbiilee hedduu akka ijaareetu himama. erga san booda jijjiiranii mana ijaarratan malee namni akka xaaliyaanii fi arabaa mana ijaaruu beeku akka hin jirrellee ni himama. afoolli taatee kaleessaa waan akka arraa tahaa jirtuutti ragaa waliin galmeessee kaaya. taateewwan xaaliyaanii wal qabatee kan keessaa dhufaatiin ingiliziitis tokko ture. haala xaaliyaan itti kutees bifa kanaan kan teessisanii diinooyyee magam mudhii qoree ni bareedda hedduu sawa eenyu kaarroosiif qoree ingiliz fokkoreen taankii jilbaan koree ni bareedda yennaan ta'eenyu kaarroosii qoree. narraa fagaatuun simiiti daangaa dabartuus guddattee diliin tanteeti bakki rabbirraa itti deesaneessa jirti tanaaf siyaamahaa siif toluu rabbiin kan keeti tanaaf siyaamahaa siif toluu rabbiin kan keeti. loltuu waraana xaaliyaanii kan barasanii kan waggaa 4 dura dubbifne akka nutti himanitti ummata islaamaa biratti fudhatama argachuuf akka ijaaranillee ni dubbatan. bakka masgiida kanaa biratti boolla bishaanii guddoo takkaas qotanii kan bishaan baasan akka ta'es kan nu taphachiisanii waggaa 5 turanii yeroo dubbiin itti jabaatte deebi'anii isii yeroo gaafatan kan isiin booda carraan isiin qabdan biyyaa bahuu qofa jettee dhugaa jiru itti himte. isaan isii ajjeesanii waa'een
xaaliyaanii yeroo ka'u Harargee keessatti waan hedduu himama. Keessaa'uu haala jalqaba ittiin ummata dhiyaate jijjiiree erga jimaa dhiisaa labsee booda afoolonnii fi jechoonni namoonni afaan xaaliyaanii beekan kan jiranii. والله يريد أن يتوب عليكم يا قبرتش هو تسيفين لسان نرى فقاتين سميتي دانقا دبرتوس قدتي دلين تنتيتي بكي ربي الرها انتي ديساني سجرتي تنافسي يا مها سيكتلو ربي خنكيتي. Xaaliyaan wayitaas turetti jimaa nama qamoo dhorkaa turuun ni yaadatama. Yeroo sanitti namoota jimaa qabanii wal qabatee xaaliyaan walitti bu'iinsi kan uumame yommuu ta'u, namoota san akkasii keessaa iyyee baruu diirii fi amma anniyyaa isaan ijoo turan. Iyyee baruu diirii yaamanii maaliif jimaa qamaata jechuudhaan yeroo shugguxii itti lafaa ol fudhatanii iyyeenis itti baafachuudhaan yeroo inni isaaniin harree adii lubbuun oli baati malee gadi hin baatu je'uun xaaliyaan gootummaa iyyee baranii kan shugguxii lafatti deebisuudhaan harka ol qabee boonoo jedheenii ja'ama. والله يريد أن يتوب عليكم يا قبرتش هو تسيفين لسان نرى فقاتين سميتي. yeroo san gadheen dargaggoonni gadiin baate shaggooyyeen akkanatti kan ittiin sirbite. Iyyee baruu diir yaa jeeyna deebii hin qabne kanaafiin si faarsaa yaa bada burcuqqoo hin cabne. Yaa iyyee baruu diir yaa jeeyna deebii hin qabne barkanaafin si faarsaa yaa burcuqqoo hin cabne. دانقا دبرتوس قدتي دلين تنتيتي بكي ربي الرها انتي ديساني سجرتي تنافسي yaa iyyee baruu diir kaappiteen dhufnaan daranus jabeeyse. Fiimee fi tiliinteen samii oliis si geeyse. Shittoo rabbii dibattee barkanaafuu rabbiin si urgeeyse. Walaloon tan Sheekh Muhammad Abdullaahiiti. Sagantaa seenaa masgida xaaliyaanii kutaa lammaffaa torban kan isin biraan geenyu ta'a. Adawaa bararee dirree dhawaa mararee gufuu warraa isaa qabsoo daddaa isaa masnoo weedduu irkoo sagalee hedduu.